Attam jirtu ijoollee Oromoo biyya keessaa biyya alaa kan jirtanii ijoollee Oromoo attam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii har'a haala biyya keenya keessa jiru haalli biyya keenya keessa jiru waan baay'ee gadhee ta'ee fi waan sodaachisaa waan ta'ee fi waa tokko dubbachuutu nurra jira irratti haasa'uun nurra jira haalli biyya keessa jiru dafii geeddarama baay'ee ispiidii guddaadhaan geeddaramaa jira yaalmaan Oromoo. Kana jala buunee haala biyya keessa jiru kana akka gaariitti xiinxaluudhaan maaltu nu baasa isa jedhu ilaaluu isa akeeka diinni nurratti qindeessaa jiru. Diinni maal barbaada? Nuyi maal barbaadna? Akkamittiin nu cabsuu yaalu? Nu immoo maal gochuutu nurra jira? Amma maaltu deemaa jira? Kan jedhu baay'een keenya waan duukaa bu'aa jirru natti fakkaatu. Ilmaan Oromoo. Oromooni karaa gadhee qaxxaamuraarra karaa baay'ee sodaachisaa akka sabaatti jiraachuudhaaf yookiin akka sabaatti dhabamuudhaaf kan jiru karaa sanarra ga'eerama. Yookiin akka sabaatti jabaannee haala deemaa jiru kana akka gaariitti xiinxallee firri keenya eenyu? Diinni keenya eenyu? Karaan nu irra deemuun nurra jiru eessa? Isa kami? Garamatti ba'uu barbaadna. Isa jedhu kana hundumaa walitti finnee ilaaluudhaan, wal gorfachuudhaan, wal kunuunsuudhaan, isa karaarraa jallate karaatti deeffachuudhaan, isa ganda waa'ee gandaa odeessuu wal gorsuudhaan, wal uruursuudhaan, hafaan osoo walitti hin darbin hamma danda'ame yeroo gadhee kana, yeroo fokkataa kana jala darbuu danda'u qaba. Kun egaa yoo akka sabaatti, akka dhala Oromoo tokkootti, akka nama tokkootti, akka nama biyya oonii godhee dhabee tokkootti, akka nama saba biyya tokko wajjin qabaatee diinaan cabe tokkootti seenaa keenya gara duubaatti millachuudhaan akka itti sabi keenya cabe ilaaluudhaan akka itti nafxanyaan ilmaanni Minilik nu cabsite ilaaluudhaan booree booranaa booreen sana qabannee lammata gaanitti hin deebi'u. Lammata ilmaan nama shaan nu cabsitu. Lammata hadhooftuu sana eebicha sana hin dhandhamannu. Tasa hin dhandhamachuu nurra hin jiru jennee yoo dhuguma kaanii dhaabachuu barbaanne har'a walitti hiiquu, walitti himuu, dafnee odeeffannoo walii keenyatti dabarsuu, wal kunuunsuu, wal hubachiisuu, wal dammassuu, waan inni suni nagarre inni kun isa arge mana isaa keessa taa'ee dhokatee taa'uurra gadi bahee ilaa kunoo kana deemaa jira maal isinitti fakkaata? Kuni waan tokko dafanii quba wal qabsiisuudha. Ani waan hin dhageenye yoonis waan hin dhagaye isinitti hime isin immoo dhaxxanii verify gootu. Dhaxxaniitu duukaa buutanii inni Daani'el odeessu kun dhugaadha moo soba jettanii dhaxxanii duukaa buutanii ilaalu. Akkasittiin wal gargaaraa fiigichoo isa jabaa gochuu danda'u nurra jira ilmaan Oromoo. Maaliifi kuni egeree keenya kan murteessuudha. Egeree saba Oromoo kan murteessuudha. Geeddaramni amma deemaa jiru baay'ee saffisa guddaadhaan lightning speediidhaan kan deemaa jiru kuni maal nutti fiduuf jedha? Maal nu ta'uuf jedha? Maal nu gochuuf jedha? Maal nuuf gochuuf jedha isa jedhu yeroo hundumaa ilaaluu danda'u nurra jira. Har'a waan biyya keenya keessatti adeemaa jiru tokkotu baay'isee na dhibaa jira. Maaliifi ganama kana intarneetii irraa yeroo ilaalu Amaarri akka gaariitti wal qindeessee Walloodha, Gondar, Goojjaam, Shawaa keessaa wal qindeessee Amaarri raayyaan kan Amaaraati, Walloon kan Amaaraati, Tigree fudhatee
isa deeffanna jedhanii makiinaatti guuranii yaa'anii RPG ni namne Kalashnikov ni namne meeshaa gugurdaa guuranii gara Tigraayitti yaa'aa jiru amaara. Maaliif? Waan lama jira. Rasaasa tokkooni simbirroo lama ajjeesuu yoo danda'ameef. Isa booddee tarkaanfii isa guddaatti darbu. Amma amaarri akka jiru kanatti raayyaatti galaa jira. Maal jedhu biyya abbaa keenyaati kan Tigreen fudhatee biyya abbaa keenyaa deeffannaadha. Irra keessisa. Biyya abbaa keenyaa deeffannaadha. Maal jechuu isaaniiti? Isinii galaa kun. Kana jechuuni raayyaan tokkoffaa kan Oromoo miti, raayyaan Oromoo miti, Amaaraa jechaa jiru. Lammata Tigree testii gochuu barbaadaa jiru. Gara fuulduraatti lola fuulduraatii fi raayyaa dhuftanii biyya keenya qabattanii jedhanii waan Kalashnikov xiqqoo tokkosanii waan akka negotiation wayii tokko uumanii akka hin moone hin beeku. Amma dhaqanii hamma Indardaatti hamma Maqaleetti deemanii akka hin moone hin beeku. Garuu waa jaarsoliin akka gidduu galee ceasefire wayii tokko dhaabatee waan akka compromise tokko argatanii raayyaan egaa kan keessanii kan Amaaraati akka Tigreen ittiin jechuu barbaadu. Tigreen ammas cinqatteetti kan jedhan sammuu keessaa qabu. Isa eega konfermii godhatanii booddee kana konfermii gochuun maal konfermii godhaaf beektu? Lafi raayyaa lafi walloo kan Amaaraati jechuudha. Isa kana godhatanii gad deebi'anii jennaan aktiivistota walloo keessa jiruuf raayyaa keessa jiran warra nuyi Oromoodha jedhan lafarraa duguuguudhaaf ta'aa jiru jiru. Kana take my word kana tarkaanfii isaanii inni lammaffaan. Tarkaanfii sadaffaa jira. Inni ga'anii har'a bahee dubbachuu barbaade. Ila example biyya sana keessa Habashaani experience qabu. Muuxannoo qabu. Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo Ziyaad Baaree biyya sanatti duulee almost Harargee walakkaa hamma Direedawaatti dhufte Sumaaleeni maal godhe? Milishaa 500,000 organize godhee Kiyubaan gargaaree Raashaan gargaaree dhaqaniitu Ziyaad Baaree rukutan. Yeroo Ziyaad Baaree rukutanii achas deebi'anii Shaabiyaan carraa kanatti fayyadamtee lafa Eertiraa baay'ee qabattee Jabahaadhaa wajjin Asmara marsanii turan. Maaltu ta'e? Milishaan kuni yeroo gara Harargeeti gara daarii Sumaaleeti boordarii Sumaalee irraa deebi'u akka jirutti hullum nagar wada sameen jedhe. Isa wada Sumaalee gimbaar jedhe amma gar wada sameen jedhe. Namoonni baay'een dhaqanii mangistuudhaan mangistu dhiisii kan araaraan finna hin danda'amu. No. Hin dhannee lollaa jedhee hin dhaqee hin lolee waggaa baay'ee challenge godheera garuu hin mo'an. Amma Amaarri kana beeku. Amma humni achitti isaan walitti qabataa jiran raayyaa walloo keessatti walitti qabataa jiranii waan baay'eedhaaf isaan gargaara. Garuu mee waan importantii achi keessaa ilaalla. Wanti importantiin tokkoffaa unity Amaaraa jabeessa. Diinni keenya kana amma difference isaan gidduu jiru squabbilii walloluu wal nyaachuu isaan gidduu jiru kana lafa kaa'u Amaarri. Isa lafa kaa'aniitu Tigree lolla kan jedhu amma elitiin Amaaraa dizaayinii kana gooteetti. Tigree irratti akka hundumtuu fuuleffatu godhanii. Isa eega godhanii booddee tokkoffaa advantage isaa armamentii baay'ifatu, hin saamu, hin baay'ifatu. Lammata raayyaadhaa fi walloo keessa kan jiru Oromoo gaaffii Oromoo rukutu. Sadaffaa experience achirraa argatanii qawwee achirraa argatanii immediately keessatti bobba'u Oromoo Oromiyaa irratti isa gara saawuzii jiru irratti west irratti saawuzii irratti east irratti bobba'uudhaaf ta'aa jiru. Kuni istiraatejjiin isaanii inni guddaani ijoollee amma achi keessaa hin hiikkannu Oromoo isa hin hiikkannu jedhe kana hiikkachiisuudhaaf pilaanii guddaa kan isaan qaban. Okay. Eega kana jenne rooliin mootummaadhaa maali? Amma dheengadda Wallagga keessaa uummanni hin hiikkannu kunoo gumuz nu fixaa jira. Kumoo karaa kibbaa Sumaaleen nu fixaa jirti. Karaa bahaa Sumaaleen nu fixaa jirti. Akkamittiin hiikkadhaa nuun jettu jedhanii inumayyuu yeroo ijoolleen kaate
saba keenya bira dhaabannee federaaliin gidduu galee ijoolleetti dhukaasa bana. Har'a garuu yeroo funyaan isaanii jalatti konkolaataa dhibbaa ol organizii godhee Amaarri gara Wallootti gara raayyaatti Tigireetti duulu mootummaan Amaaraa wordii tokko hin dubbanne. Taasitilii agrii godhaniiru isaan. Maaliif hin dubbanne? Ammatu dhugumatu Oromoonni walakkaa jiru shawaadha. Oromoon iddoo garaagaraa Wallaggatu na jalaa miidhamee otobuusitti namni ka'ee dhiisu. No way nisan. Maaliif kun laata? Maaliif har'a yeroo Amaarri akkasittiin qawwee hidhatu yeroo Amaarri akkasittiin biyya tokkotti duulla jedhee biyyuma isaa rikooganaayiizii godhan amma ani Tigraay dhimma godhadhee miti garuu mootummaa Tigraay rikooganaayiizii godhanii hamma ammaatti wajjin jiraataniiru. Warrumta Amaaraa kililiinuyyuu haa jennu. Yeroo Amaaraa kililiinii keessa Amaarri yaa'ee dhaqee irratti duulu kana attamitti cal jedhan? Maaliif cal jedhan? Kana mee haa ilaallu bal'ifnee. Attamitti bal'ifnee attamittiin ilaala kana. Ani. Kuni historical backgroundii qaba. Wanta ta'eeftu jira. Kun eessatti nu geessaa? Isaayyaas Afawarqiitti nu geessa. Ilaa ijoolleen Isaayyaas Afawarqii Sha'abiyaanii tokko kaafnee hamma duriitti kaafnee wajjin jiraannee wajjin mana hidhaa keessa turree wajjin wal'aansoorra turree baay'ee isaaniitii wajjin wal beeku. Jarri kuni Oromoo bilisoomuu hin barbaadan. Oromoon garba Habashaa ta'ee akka inni Habashaa jedhe jiraatu barbaadu. Maaliifii jedhaa? Seenaa tokko isinitti hin barbaada kanarratti. Seenaan barbaraan mataa koo keessaa namni. Mana hidhaa yeroo turre har'a poostii gugurdaa kan qaban hamma security chief Sha'abiyaatti kan ture namni mana hidhaa nu keessa ture naa wajjin kan ture. Oromoon bilisoomuu hin qabu ofumaa hidhamtu sini Oromoon bilisummaa argachuu hin qabu jedhee arguu naa wajjin gochaa ture. Semee qawallolle mana hidhaa keessatti. Maaliif yeroon jedhu sababni inni naa dhiyeessu bishaan hin baasu. Isa duwwaa miti. Isaayyaas Afawarqii itti aanaan Isaayyaas Afawarqii Taklaay Addan kan jedhanii Isaayyaas Afawarqii wajjin walolee dargiitti Mangistuu Hayilamaariyaamitti harka kennee aariidhaan kan ka'e Sha'abiyaa tokko nama Eertiraa tokko sangaa taraatti ajjeesee nu biratti hidhamee mana hidhaa ture. Taayitaa guddaa nama turedha. Isaa wajjin haasa'eera. Innis positionii isaa isin bilisoomuun isin irra jiru. Itoophiyaa keessa jiraachuu qabdudha. Amma baay'ee confusing godhe kun. Gurbaan tokko isaanii wajjin kan hidhamee namni baay'ee poolitikaa ittiin bishaanne tokko Haddish kan jedhan tokko ammallee hin jiru. Eensaa nan gaafadhe. Maaliif isin akkamittiin Oromoon hin bilisoomin jettu? Noo isin wajjin dhumaa jirra. Noo yeroo mana barumsaatii kaafnee Eertiraan na bilisoomu jenneetu sappoortii isin gochaa turre. Maaliifitu nuuni bilisummaa keenya didduu maalii rakkinni keessanii jennaan? Nuyi ilamee dhaggeeffadhaa jira. Nuyi gowwaa waan ta'eef natti hime namichi kun. Waan wallaalaa ta'eef malee warri kan biraan na dhossan. Nuyi Eertiraan biyya kana keessatti sooressa namni jedhamu Eertiraa duwwaadhaa. Magaalaa Oromoo hundumaa keessatti Jimmatti, Naqamtetti, Direedawaatti, Addis Ababaatti, eessatti, Shaashamannee eessa kan jiru hunduma kanaa export import kan godhan. Heavy machinery kan import godhan, gommaa kan import godhan, export kan godhan, kan buna kan export godhan. Waan guddaa bizineesii gugurdaa irratti kan qooda fudhataa jiru Eertiraan addana keessaa. Kun hundumtuu waan isaan hojjetanii Oromiyaa keessa jiraa jedhu. Yoo isin bilisoomtanii Eertiraan kana hundaa dhabuu isheetii jedha. Garuu jedhe isin Itoophiyaa wajjin jiraattu taanaanii nuyi daarii bishaanii waan qabnuu fi karaa Itoophiyaa sana dhufnee warra kan keenyaa kanaanii
Eertiraanii bara baraanii duroomtee jiraachuu dandeessi. Nagada guddaa wajjin maaliif Itoophiyaa wajjin yoo jiraattanii nuuf advaanteejii guddaa isin baatanii ennaanii nuyi kisaaraa keessa galuu keenyaa naan jedhe. Baay'een gammade. Pazaliin suni naa hiikan. Wal'aalaa ta'u malee namichi kun. Egaa isa booddeen duukaa bu'uutti ka'e waa'ee Isaayyaas Afwerqii. Isaayyaas Afwerqii adda bilisummaa Oromoo konfereensii fite Isaayyaas Afwerqiiti. Jaallattanis jibbitanis. Ejentoota nu keessatti biqilanii dhimma ba'ee kan daba hammana hin jedhamne nurratti hojjete Isaayyaas Afwerqiiti. Isa duwwaa miti ijoollee kaampiitti galte yeroo 1990 waaniidha. 92 keessa kan duguuge humna Eertiraati. Isaan hin kaanne kana. Isa duwwaa miti. Isa duwwaa miti. Meeshaa alaa galu adda bilisummaa Oromoof kan galaa ture hundumaa kan fudhate Shaabiyaan. Ijoolleen keenya miila isaaniitiin yeroo deemanii miila duwwaadhaan barahaa keessa yeroo deemanii poorti Sudaanii irratti qabatanii nu saamaa turan Eertiraan. Shaabiyaan Isaayyaas Afwerqii. Isaayyaas Afwerqii interviyuu isaa hundumaa dhaqaa ilaalaa. Oromoon Itoophiyaa keessa jiraachuu irra jiraa jira. Humnaanis jaallates jibbees. Tokko kan lammata immoo maal jedha? Itoophiyaa har'a kan diigaa jiru jedha. Ethnic federalismii jedha. Ila kanaan itti dhufe ilaala. Ethnic federalismii diigaa jira jedha. Alternatiivii immoo lafaan kaa'u. Alternatiivii isaa immoo maalii jedhanii ijoolleen Habashaa yeroo gaafatanii maal jedha Isaayyaas Afwerqii? Itoophiyaan iddoo duriitti deebitee tokkummaa isheetiin jiraachuu qabdi jedha. Maal jechuudha tokkummaa isheetiin jiraachuu qabdi jechuun? Kana jechuun poolitii Itoophiyaa jalatti jiraachuu qabdi. Istiraakcharii Amaarri jedhee dhaabe jalatti jiraachuu qabdi. Isa gaaddisa Amaaraa gaaddisa Habashaa jala jiraachuu qabdi Oromiyaan kan jedhudha. Mataa isaa keessa kan jiru Isaayyaas Afwerqii. Isaayyaas Afwerqii hamma har'aatti Oromoo dura kan inni ittiin dhaabataa ture kana. Har'a geeddaramsi qeerroon dhiiga ishee dhangalaaftee fidde kuni dantaa guddaa kan irraa argataa jiru Isaayyaas Afwerqiiti. Maaltu sagash innoo bilisoomeera? Itoophiyaan hojjeta sana keessaa maal hojjeta Isaayyaas Afwerqii? Maaltu sagash amma kana keessa meedalii gochuu affeerii keenya keessa galuudhaaf. Har'a biyya Oromoo mini kan inni dhaqee ilaale, Gondariin dhaqee ilaale. Maaliif beektu? Amaara ijaaraa jira. Amaara humneessaa jira. Eenyu irratti humneessa? Oromoo irratti akka isheen humna godhattu. Oromoo irratti akka isheen jabaattu. Oromoo irratti akka isheen hidhattu. Ilmaan Oromoo hunduma isaanii wal lolchiisa. Inni Kamaal Galchuu jedhu, inni Daawud jedhu, inni Maaloo jedhu hundumti isaa shira Isaayyaas Afwerqiiti. Isaayyaas Afwerqii diina saba Oromoo number 1. Maaliif kana gochaa jira Isaayyaas Afwerqii beektu? Eertiraani beelatu rukutee, dheebuun rukutee, isolated ta'ee Horn of Afrikaa keessatti hamma ijoollee isaa nagadee Yemenitti ergee maallaqa Arabarraa fudhatutti ga'e Isaayyaas Afwerqii. Kanaaf kan isa baasu biyya Oromiyaa, biyya Itoophiyaa sana qabatee Oromiyaa saamuudha amma Isaayyaas Afwerqii solushiniin jiru. Kana duwwaa biyya isaa beela keessaa baasuudhaaf tokko. Lammata immoo pozishinii isaa cimsachuudhaaf. Biyya keessatti ajeeffameera Isaayyaas Afwerqii. Kanaafitu rakkataa jira amma Isaayyaas Afwerqii. Kanaafitu Oromoon cabee akka inni Amaara jala galu. Tigreenis akka isheen Amaara jala galtu. Hundumtu ethnic federalism waan jedhamu badee akka duriitti Amaarri domineetii godhee akka Oromoonis isaan jala galee jiraatudha kan isaan kan barbaadamaa jiru. Kuni kiliirii dhalli Oromoo ilaa amma maybe kun jibbisiisaa kan nurratti kaaftee waan barbaadan dubbadha. Kun haqa ishee qulqullooftu lafa jirtu. Jaallattanis jibbitanis liqimsaa hin hadhoofti. Hin hadhoofti baay'ee hadhaa kun. Maaliifi namoonni baay'ee taaktiivii har'an dubbannu kanan jedhu yoomiif dubbattare? Gaafa inni kokkee keetti dhufee saanjaa gatiitti keessa gasii baasee gaafa sana dubbatta. Har'a uummata Oromoo kaasuun nurra jira. Uummanni Oromoo ammaa kaasee hamma danda'e karaa arge hunduma isaa hidhatee qophaa'uu danda'u qaba uummanni Oromoo. Har'a akka ittiin hidhatu malee tas gatii qabaataa jiru.
Har Amarri Isaayyaas Afawarqiifaa Amaara qopheessaa jiru. Amaara qopheessaa jiru, Amaara humneessaa jiru, Amaara akka isheen experience argatte gochaa jiru, Amaara fuudhanii Oromoo irratti duulchisuudhaaf qophaa'aa jiru jedhu. Kana amma Oromoon kana baruu danda'u qaba. Kanaaf egaa federal governmentiin maal hojjetaa jira yeroo isaan dhaqanii amma raayyaa keessan ammanii amma Tigree loluu isaanii mini ani isarra haajaan qaban. Garuu lafi raayyaaf lafi warroo kan Amaaraatii jechaa jiru jarri kun bar dhageessu ijoollee Oromoo. Isa booddee isa fixanii jennaan Wallaggatti deebi'uu gara Saawuzitti deebi'uu Shawaatti deebi'uu Harargeetti deebi'uu lafarraa duguuguudhaaf jiru warra bilisummaa barbaannaa warra ethnic federalismii barbaannaa wal qixxummaan jiraannaa sabaaf sablammii haaloo biyya moodeerra warri jedhanii fantasii haasa'anii ijoolleen addana keessaa mee kana taa'ati xiinxalaa ilaala waan nutti adeemaa jiru. Kanagaa inni baay'ee nama yaachisu baay'ee nama kan gaddisiisu kana. Kanaaf keessumatti warri siyaasiyaadhaaf qophooftan warri filannoodhaaf fiigaa jirtan warri ofiisii banachuu fiigaa jirtan kana haasa'uu qabdu amma. Uummanni Oromoo har'a kan inni furmaata barbaadu. Dhaaba Oromoo jedhamu hunduma keessaati maalitti jirtu jedhaa gaafadhaa. Ilaa kunoo Amaara akkatti qophaa'aa jira, Sha'abiyaan akkatti nutti qophaa'aa jira, Tigreen achi kana gochaa jirti. Isin maalitti gaaffii kana gaafadhaa ijoollee. Gaaffii kana deebisuu qabu jarri kun. Gaaffiin kun deebi'uu qaba. Gaaffiin kun hin deebi'u taanaan demokiraasii inni empty barrelidha. Empty talkidha. Pepper tiger. Calluma dheetu kabaroo rukutuudha. Inni gatiin qabu. Waa'ee practical life practical politics dhaala haasa'utu nurra jiraara. Waan qabatamaa ta'e saba keenyaaf waan dhiyeessinu. Kunoo nuyi beeloofne, kunoo rukutamaa jirra, kunoo madaa'aa jirra, gumuz nu fixaa jira, kunoo Sumaaleen nu fixaa jirti. Maal wayya maali solutionin kee jedhaa gaafadhaa warra dhufnee sinaasoof nafaa jedhaniitu dhaammatu amma gara Wallaggaatti. Wallaggatti dhaammatu gidduu kana namoota ammichi dhaqaa jirra, isinii dhufaa jirra, achi dhufaa jirra, jabaadhaa jiru. Akka wangeelarraa masaayaan dhufaa jiraati eeggadhaasa jedhan tokko. Maal gochuudhaaf dhaqaa jiru laata? Yeroo dheengadda Naqamte keessatti ijoolleen akkasittiin dhiigi ishee lafatti dhangala'u. Yeroo Biqilaal keessatti kunnoo Gaara Arbaatti kunnoo Mandiitti Najjootti Qilxuqarraatti Dambidollootti kunnoo har'a Jimma Nuunnuu Jimma Qullubbii Jimma Tibbee keessatti Qirixxe keessatti Gaa'oo Qebbee keessatti yeroo akkasittiin namni wal fixu. Yeroo kunnoo Iistii keessatti Harargee keessaa uummanni Harargee akkasittiin buqqa'ee karaa irratti kadhattuu ta'e. Yeroo sana eessa turan jarri kun? Har'a maal gochuudhaaf dhaqu? Isinii dhufneerra. So what maal gochuudhaaf? Gaaffii kana gaafadhaa. Maal nu gochuu dhuftu jedhaani? Na filaa jechuu dhufa. Wooma tokko dhaabatee federaalii kana dura dhaabbatee mootummaa kana dura dhaabbatee maaliif saba keenya ficcisiiftu? Yeroo ijoolleen keenya kaatee dubbattu maaliif dura gortu? Maaliif dhoowwitu? Maaliif gumuziin nurraan deebifne? Maaliif Sumaaleen nurraan deebifne? Maaliif nu ficcisiiftu jedhaati gaafadhaa. Deebi'a kennanii kanaaf. Deebiin qabani. Qabaachuu hin danda'an. Akka hin gadda dubbadhe poolisii gavarnamentii sanaati. Poolisii gavarnamentii sanaatu uummata Oromoo fixuudha. Uummata Oromoo cafaquudha. Lafarraa kaasuudha. Risoorsii sana dhabsiisuudha. Maayinooritii godhanii ofii isaaniitiin dhuunfachuudha. Amma Isaayyaas Afawarqii kan inni maraataa jiruuf egaa kan inni maraataa jiru risoorsii sanarraa harka kaa'achuudhaaf. Akka yeroo 1991 waanidhaa cabsee dhufee Eertiraan biyya lafaarratti koffee exporterii taate. From nowhere. Machinerii haatanii guuranii machinerii isa Mangistuu Hayilamaariyaam dhaabe agaarfaa jedhu maaloo jedhu kan machinerii aynata meeqa kan halkanii guyyaa Eertiraatti saamanii fe'e. Mana tamaarii mana barumsaa keessaa meeshaa mana barumsaa fe'ataa turan achi keessaa. Warra Eertiraadha. Kiraanii isaan nurra hojjetan kiraanii miti. Habashaa Amaara jennee haasofna number 1 Eertiraadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Sobi asiifachi goonee wal sodaachuu wal gowwomsuu waan tokko nu barbaachisu. Warri achi keessa jiran dhaaba warra ofiin jedhanii harka Eertiraa Oromoo irraa kaasuu danda'uu qabu. Ilmaan Oromoo. Harka Eertiraa Oromoo irraa ka'uu qabu. Oromoon organized ta'uu qaba.
Oromoo isa itti dhufu kana beekuutu irra jira. Meeshaa hidhachuu qaba. Hamma danda'e saamuu hidhachuu qaba. Warra dhufee isin hiikkachiifne tokko isheetti la rasaasa tokko ittiin kennina. Isin ajjeeftee fudhattu. Isin qaltee fudhattu. Harka duwwaa yeroo isin gumuz dura dhaabbattan yeroo jaarsaaf jaartoo shamarran keessa nama 11 ta'anii gudeedan yeroo gumuz akkasittiin mana nama meeqaa gubdee gadi yaastee dubartii ulfi caakkaa keessatti akka waraabessaatti deessu. Yeroo sana eessa turan? Maali jechuudha kun? Kuni maaluma jechuudha jiran? Uummata Oromoo isinii galuu qaba. Har'a Amaarri deebiteetu organize of gochaa jirti. I'm sorry, xinnoo emotionally ta'eera. Haalli kun baay'ee na aarsaa jira. Haa ta'u malee soberii taanii ilaaluu qaba. Uummanni Oromoo eessa jira? Positioning keenya eessa jira? Maalirra jirra isa jiru? Xiinxaluutu nurra jira. Eliitiin kuni taa'ee harka maratee ilaaluun irra hin jiru. Eliitiin kun gadi ba'ee katabuutu irra jira. Dubbachuutu irra jira. Roadmaappii lafa kaa'uutu irra jira. Amma hoduu tokko Oromoon naashinaal ajendaa hin qabu. Ajendaa hin qabu jedhu. Ajendaan keenya bilisummaa walabummaa Oromiyaati. Oromiyaan walabummaa irra jira. Karaa nagaati warri jedhanii kan isaan ajendaan isaanii kan ta'uu qabu ture saba keenyatti dhiyeeffannee jedhanii namni saba keenya jeeqaa jiru humni hidhatee biyya keessa jiru nuuf ba'u. Isa booddee sabi keenya wanta inni barbaadu Itoophiyaa wajjin jiraachuu barbaadamu biyya mataa isaatii ijaarrachuu barbaada kan jedhu gaafachuudhaaf kana jechuudhaaf kan danda'amu humni hidhatee biyya keenya jeeqaa jiru biyya keenya qalaa jiru eega ba'ee booddee kana dura politikaan hundumtuu gatii qabaataa jiru. Ajendaan keenya kana ta'uutu irra jira. Yoo ta'u baate immoo humna qabnu irratti bobbaafne diina biyya abbaa keenyaa baafne biyya keenya bilisoomsuutu nurra jira. Warri politikaa geggeessaa jirraa politikaa irratti hojjenne jedhan kanatti irratti yaadu qaba maal Oromoo. Gara dhumaa irratti wanti jechuu barbaadu uummata Oromoo waan tokkoon isin ibsu barbaada. Amma warri ethnic federalismii waa'ee federalismii kana odeessan kuni hin danda'amu ta'uun irra hin jiru. Warri jedhan kuni waan nu bixxilaa jiru garuu ganaa as ba'a. Maal nu bixxilaa jiru beektu isa jabana dargii sanaa iddoo duriitti deebineetu rakkinni keenya kilaasiidha. Kilaas istiraagiliidhaan hiikama akka wanta societiin sun hundumtuu walii galee tokko ta'ee jiraataa jirutti akka wanta Itoophiyaan tokko ta'ee jiruttitu paartiin qophaa'aa jiru. Federalizimii sana bal'eessanii gara shiftii gochuudhaaf politikaa biyya sana shiftii godhuudhaaf qophaa'aa jiru. Waan hin danda'amne already kirriin isaa ciccitee dhumeera. Uummanni akka biyya isaatiitti akka saba isaatiitti already ijaaramuu jalqabeera. Already mirga isaa bareera. Inumayyuu kanatti allaayinii godhanii saba keenya maaltu baasa jechuutu irra ture malee waan akkasii yaada akkasii intarteenii gochuun isinii dhufaa jira wanti kun. Kanan shakkaa jiran. Kanaafi kana itti yaadu qabdu ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo ilaa wanti si baasu walabummaa qofa. Hinuma baata, hinuma dandeessa. Hin sodaati, hinuma baata. Kophaa keessa jiraachuu hinuma dandeessa. Inni isaan sobanii si gowwoomsanii biyya lafaa nu dhaggeeffatu maaloon nu dhaggeeffatu. Biyyi lafaa siinsi hiree kee murteeffattee booddee tun jaallateef si dhaggeeffata. Situ of dhageessisa malee biyya lafaa binikkani permitii sii kenna. Biyyi dhaabbate biyya lafaa gaafateeti kan inni mootummaa ijaarratu. Biyya lafaa irratti kan biyya lafaa UN dhaqee eeyyama fudhatee mootummaa eega ijaarratee booddeedhatu rikooganaayiziina godhaadha. Yoo didanis immoo laawaa Sumaaleen waggaa meeqa didamtee isheen noorti Sumaalee kun ofa isheetiin jiraataa jirti. Mee ilaala Zimbaabuwee ilaala waggaa meeqa saankshanii irra kaa'anii inuma jiraatu biyya godhatanii biyya baay'eetu jiraata. Isa warri westii propagaandaa warri westii kanatti bitamnee mataa keenya of naannisuun nurra jira. Kanaaf hinuma bilisoomna bilisoomuun nurra jira. Isa duwwaadha kan nu baasu.
walabummaa Oromiyaa walaboomtee diina kana of keessaa mancaafnee baafnee jiraachuu dandeenya. Kana gochuudhaaf immoo ila akka hin gadde jedhe. Haadha dhiiraa garaa kee kutadhu. Mudhii kee jabeeffadhu. Mar'umaan kee hidhadhu. Jabeessii hidhadhu. Jabeessii hidhadhu. Cuukkoo bassoo qopheessiif. Abbaa dhiiraa ilma kee kaasi. Jabaadhu jedhii. Jabana keeti yeroo keeti situ nu guleessumsa jedhii mooraalii kenniif jabeessi. Komunitiin hundumtuu wal jajjabeessuu qaba. Hamma Oromoon ala jirus biyya keessa jirus walitti dhufee walii wajjin haasa'u. Walii wajjin wal iyyaafachuu. Dhiifama wal gaafachuu. Araaramuu gar tokkotti looca'uu danda'u nurra jira. Kana gochuudhaaf immoo hajabaan Waaqayyo nu haa gargaaru. Himmoona bilisummaan morma baana. Nagaatti.